Hayyee galatooma naa deebistanii jirtu. Hayyee yaa ta'u amantaa kiristaanaa san akkanumatti cufnee bira dabarra. Ka amantaa musliimatti deebina. Amantaa musliimaa amma ani fakkeenyaa fi amantaa pheenxee gaafan deeme ijatti harkarratti wanta akka kanaa ta'uunsa qorannoon irra gahamuu qabaa jettanii bakka kanatti. Dhugaadha eeyyen bara dhumaa jalaa jedhama caafamti qulqulluuyyuu raajonni hin baay'atu jedha. Deebi'ee maamni qulqullumaayyuu akka godootitti ni baay'atti jedha kun macaafa qulqulluutu dubbataa jechuudha. Maaliif bara afuura silsaa siddistiin itti hojjetudha jechuudha. Ni beekama injira quraanaan lallee jechaadha quraanarree nan beeka jechuudha. Yoon beekuudhaa baadhellee ofii koo dubbisee bara dheeraa jechuudha yaa xiqqaattu malee. Yaa ta'u bakka kanatti amma ani amantaa musliimaa kana amanuufoo maalin ofirratti argee amana kanan siniin jedheef isa kana ofirratti maal argee yookaan anama nama laaleen amanne amantaa pheenxee kana nama ilaalee otoon taane abaluun ta'inaan jedhee otoon taane kaniin ta'ee fi dhimma kan kootii fi amantaa musliimaa maal ofirratti argee jechuun amma amantaa dhugaa ta'uu isaa maaliin mirkaneeffadheetan amantaa musliimaa ta'a. Bakka kanatti kan jedhamuun isiniin gaafadhe ani waa'ee raajotaa waa'ee pheenxotaa fakkeenyaaf amma waa'ee raajii tokko nan galchu garuu harkatti pheenxeen akkana godhee jedheen sin gaafadhe malee raajiin hedduun isaa irra caalaan isaa yeroo ammaa kana keessatti soba jennee yoo fudhanne dhugaadha. Maaliif yeroo hedduu namni yaada foonsaa gammachiisuuf malee yaada fedhasaa gammachiisuuf malee waan namni jedhu yookaan waan macaafti jedhu hin godhu jechuudha. Ni beekna hundi keenyayyuu jechuudha. Kanaafuu bakka kanatti anamma amantaa musliimaa kana ta'uuf wanta harkatti amanee fudhadhee ittiin deemu maalidha hoo? Fakkeenyaaf amma namni amantaa tokko amanu yookaan namni amantaa tokko jijjiirratu fakkeenyaaf ofirratti yoo waa arge malee zimmi jedhee ustaasa tokko laalee yookaan raajii tokko laalee hin amanu. Fakkeenyaaf anamma gahee mataa koo fudhachuuf yookaan boruuf taanillee kara jannataatitti deemuuf yookaan amantii kana ganee akkan duubatti hin deebineef maaliin ofirratti argee ittiin deema hoo? Kan jedhamuun isinii kaasee jechuudha bakka kanatti naaf gocha ustaasa keenya. Inshallah iqaamaa jedhamaa jira si gaggabaabsitaniin inshallah ittiin deebi'a. Duraan dursatti karaa gabaabaa amantii islaamaa kana akkamitti dhugaadha jettee fudhachuudhaaf jalqaba gaaffii sammuu kee keessa jiruuf deebii gaafateedha. Gaaffii fakkeenyaaf wanta gaafattu hundumaaf deebii achi keessatti argatte yookiin islaamaa keessatti argatte amantaan sun dhugaadha jechuudha. Maaliif jennaan amantaan islaamaa lubbuu namaa loojikii wajjiniin wal simata. Sammuu kee fi qalbii kee wajjiniin waa wal simatu. Waan sammuu kee faalleessu hundumtu dhugaadhaa miti. Waan sammuu kee faalleessu dhugaadhaa miti. Siif jechuudha. Wanta siif garuu sammuu kee fi qalbii kee si dhugoomse wanni sun siif dhugaadha. So gaaffii of gaafatteef deebii wanti sii kennu yoo quraana keessa jiraate yookiin islaamaa keessa jiraate amantiin sun siif amantii dhugaadhaa jechuudha. Lamaffaa quraana dubbistee waaqummaa yookiin gooftummaa Allah subhanahu wa ta'ala maalummaan isaa achi keessatti jiruu fi kan macaafa yookiin amantii biraa keessa jiru wal bira qabdee ilaaluudha. Gaafa wal bira qabdee jettu akkuma nama siin jedhe kamtu tikkilenyaa waaqayyo dhugaa sammuun kiyya fudhachuudhaa danda'a. Akkuma siin jedhe batafaxroo uumamaan qalbiin namaa waan dhugaa fudhatu tokkotu jira. So dhuguma kan macaafa keessa jirutu naaf ta'amoo fakkeenyaa waaqa tokkichaaf sagaduu moo waaqa ilma abbaa fura qulqulluu sadan tokkichaatiif sagaduu sadanuu tokko yookiin abbaadhaa sagadeen ka ilmaa hafa yookiin ka ilmaa fi ka abbaaf yookaan moo sadan isaaniiyyuu maqaa waamu ilma maqaa abbaa ilma afura qulqulluu sadan tokkichaatiin ameen jechuu moo bismillahir rahmanir rahim maqaa tokkichaatiin bismillaahidhaan jalqabu tokko moo yookiin maqaa sadan isaaniitiin waa kadhachuu moo akkasuma maqaa tokkootiin kadhachuu si galee kamtu hoo amantiin ittiin ani deemuudhaa qabu kan jireenya kee irratti sirreessina deemsisu yookiin moo meenuu jireenya kiyyaa yookiin immoo dustuura jireenya kiyyaaf wanti anaaf qudwaa yookiin laalladhee jala deemuu fi jireenya kiyya sirreessu kami fakkeenyaaf islaamummaa keessatti gaafa Allah tokkichatti erga amantee kaateeti salaataa fi zakaa waan kan ergasitti meekeeti Allah subhanahu wa ta'ala inumaayyuu quraana keessatti tokkichummaa isaa taane haadhaaf abbaa kee akka kabajuuf bakka kenne inumaa uffin jedhini siin jedha. Sana darbee garuu jireenya kee keessatti kun siif hin ta'u kanan godhin kun sii ta'a kanan godhin ifaan ifatti. Kun siif hin taatuun fuudhin kun immoo sii taati fuudhi. Kun immoo kana immoo hin godhin. Yoo kana goote kanaan milkooftu kana goote immoo milkaa'u. Yoo kana goote rabbii keetii wal beektu kana goone immoo rabbii keetii wal wallaalta. Kan addunyaa si fayyadu kana kan akhiraa guyyaadhumaa si fayyadu kana. Yoo kan guyyaa akhiraa barbaade yookiin kan dhumaa barbaadde kana godhi waan barbaadne immoo isa kanatti deemi.
Waan ejjettuu fi waan gootu adeemsa kee keessatti tokko tokkootiin jireenya keetiif hiikaa fi deebii gahumsa sii kenna. Fakkeenyaaf obboleettii kee tokko otoo namni si biratti gudeedeeti maal gochuu qabaati gaaf sana. Seerri kun otoo hin jiraanneeti kan mootummaadhiis kan waaqayyooti kan dubbataa jiru. Seera mootummaadhiis kan biyya keessaa. Otoo namni tokko obboleettii ofiitii si fuulduratti gudeede maal goota? Akka amantaa kiristaanaatti maal siif hima? Akka amantii musliimaattoo maal lafa sii kaa jireenya keetiif deebii sii qabaa? Sitoof gaafata. Waaqayyo sila ilma namaa jireenya isaa keessatti kun akka uumamu waan takassatu yookiin akka uumamu waan beekuuf seerayyuu jalqaba kaa'ee jira. Kan kiristaana keessa soo jiraata waaqayyo jalqabayyuu kaa'ee jira jenna. Fakkeenyaaf dubartiin tokko ni heerumti. Gaafa heerumte abbaa manaa irraa du'a. Takka ammoo maatii ishii keessaati abbaan ishii irraa du'a. Dubartiin kun abbaan ishii gaafa irraa du'ee jedhee qabeenya abbaa ishii sanoo akkamitti dhaalti. Dubartiin kun waan fudhatiin jedhamoo haa fudhattu jedha. Fakkeenyaaf akka amantaa kiristaanaatti dubartiin tokko dhaaluun wanni jedhu tokko hin jiru dhaalan qabdu. Yoo akka seera mootummaatti bichaa dhaalte malee dubartiin abbaa manaa sirraa du'e ta'e wanni sirraa abbaan irraa du'e ta'e dhaala obboloota ishii dhiira irratti hin qabdu. Akka macaafaatti sitti maa jira. Akka quraanaatti maal sii kaa'ee jira dubartiin tokko yoo abbaan ishii irraa du'e maatii keessattuu jirtu yookiin abbaan manaa ishii irraa du'e qabeenya sanarraati ga'umsi ishee yookiin ga'een ishee argattu maalinni wanni ishee ga'u kam jireenya ishee akkamittiin deemsifatti. Dubartiin tokko abbaa manaa irraa du'e gaafa yoomii immoo abbaa manaa biraatti heerumuudhaa dandeessi. Yoomii kaastee yoomittoo jireenya ishee sirreeffachuu dandeessi. Waan hundumaa waan jireenya kee keessatti deebii sii kennu kan asirratti jiraattuu fi kan dhumatti ittiin jiraattu deebii kan sii kennu akkasuma waaqayyo ati kadhattuu fi kan ati isaaf sagaddu waan gaafa deebii keetiif deebiin sirriisii ta'e amantaan keessan dhugaadha jechuudha. Waan kanaan alaa raajiin har'a naa dhufa jechuudhaaf nabiyyiin biraa sii dhufuudhaa qaba. Raajiin dhufee ji'a yeroo bakka lamatti sii baasu tokko hin jiru. Raajiin dhufee aduu kana dukkaneessu hin jiru. Raajiin dhufee dukkana kana siif ibsu hin jiru har'arratti. Abadan hin jiru. Raajiin dhumaa Nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi yeroo barbaachisu sa'aatii isaan irratti raajii godhanii darbaniiru. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 39 lakkoofsa 40 irratti nabiyyiin kun nabiyyii dhumaati. Isa booda nabiyyiin biraa kan jiru dubbateera. Raajiin isa booda dhufan hunduu raajii kijibaati jenna. Akka amantaa Islaamaa sitti maa jira. Akka amantaa Islaamaatti raajiin isa booda nan dhufa jedhu raajii kijibaati jechuudha. Saniifuu waan loojikaalii sammuu keetti si gale tokko amantaa Islaamaa dhugaa ta'uudhaaf qalbii keetiin madaaltee nagaa yoo keessatti argatte jireenya keetiif yoo furmaata argattee fi kan itti deemtee waaqayyo fuulduratti yookiin tinsaa'e kan yookiin guyyaa dhumaa sana lubbuu kiyyaaf waan seera naa kaa'e tokko sana hojjedhee yoon deeme achitti itti furmaata argadhu waan jettu qofa. Waan kanaan alaa badifunu Iyyasuus Kiristoos naa du'eera jettee waan barbaadde keessa taa'u yookiin immoo Iyyasuus Kiristoos badii kootiif naa ta'eera jettee deemu qofa osoo hin taane Iyyasuus Kiristoos sana qorattee waaqayyo macaafa keessa jiru qorattee macaafa qulqulluu qorattee quraana qorattee Allah qorattee kaateetu deemta malee badafana waan ani hin hojjennetti namni naa du'eera jedhanii qofa cal jedhanii deemuun jireenya hin taatu. Qoradhu waan laphee kee waliin wal galu walitti galchin jedha. Salaatatu natti ga'e dhiifama isinitti hin deebi'a bilbila suma kaa'een deemattee ufaa ishee galatooma. Yoo sii deebitee siin deebine ta'es tole simboo. Hayyee galatooma dhugaa rabbii galatooma deemaa rakkoon tokko hin jiru. Xiqqoo quraana baradha jedhee tan na seensisuu didanii yoo shaadaa qabatte malee quraana hin barattu naan jedhanii. Kanaaf jedhee tan wanta kana sin gaafadhe. Shaadaa yoo qabatte malee quraana barachuu hin dandeessu. Ani immoo waan na tokko ton bariin itti seenummoo hin barbaadu jedhee isinitti meen jira. Galatooma ulfaadha isiniin jedha. Yeroo naa kennuuf kabaja argadha. Ammallee taanaa suma keessa turtee gaafachuu dandeessa yeroon deebi'ee dhufu haga sanitti garuu xiqqoo ishii obsi nama biraa waliin dubbadhu ishii salaatee dhufa. Zero jirta? Abdii dubbadhu carraasii ga'ee jira amma. Xiqqoo daqiiqaa muraasan qabaan dubbachuudha. Daqiiqaa muraasa waa Afrikaa qaba. Sagaleetti waca uummatatti waa wayii Afrikaa qaba. Xumureen dhufan shaara. Daqiiqaa meeqa fa'a? تقريبا 10 15 بس. كتير والله. أذانين بيرنا بكير راس. دقيقة عشان. دقيقة عشان تقول. هي. دقيقة عشان. اوكي ايش
akkasi maasha Allah sinbo insha Allah waan jiru waan barnootaatee waa wal qabatu Ustaz Abu Muaz seenaa isinillee seenaa ustaz jala jirtanii. Abu Muaz illee seenanii isaan illee seensisaati. Mee masfiin kun eega silaati na dubbisa. Masfiin dhiifamaa antee Wayye. Salaamu alaikum. nama si dura seena jira waan ta'eedhaafi. Ati muslimaayi? Muslimaati? La muslima tawuf malee kiristaana. Shahaadaa qabachuu barbaaddaa? Kiristaana garuu shahaadaa qabachuu barbaada madaarektii. Ammuma shahaadaa si qabsiifnu? Eeyyee. Yesuus Kiristoo akka nama ta'e amanteet taate? Duraayyuu amaneen jira garuu amantii dhoosee jiraachaa jira beektaa? Ishee. Warri koo amantii jijjiirradhaa amantii muslimaatiin qabadhaa jennaan adiitiin beektaa? Ishee. Mana keenyatti hin galnii naan jaayyoo amantii kana qayyaratte. Ishee. Kanaafuu karaa dhoosaatiin akkan qabachuun barbaade beektaa? Otoo hin beekamin qabachuun barbaadettaa? Eeyyee. Hin danda'ama jechuudha. Hin danda'ama. Asirratti osoo hin taane keessoodhaan qabachuun barbaadatte? Inni ta'a asirratti illee rakkoo hin qabu. Inni siluma shubbulisi musliimadha profaayiliinsa awal goomichidha homa. Irraa jallisii mee abboo namicha kana. Subhaanallah. Wallahi ofii kooti tiiktoo keessaa baheen ol isa baasutti. Nama wacu kanan jaalladhuan. Kottu. Maal ebboo kun? Sobaadha ebboo. Akkasuma rabbasha. Akkasiin jedhe masfiin. Maatiin kee amantiin jira maali? Kiristaana. Okay. Amantiin jira kiristaana? Eeyyee. Jara bukkeetti dubbattee ati islaamummaan seenattee jara bukkeetti dubbattee turte? Dubbadhee ture buddee jennaan adiisan. Shaadaan qabante siin jedhanii? Biyya keessa jirtaa? Eeyyee baabbilee biyya baabbilee jira. Akkasii. Masjiidni naannoo keessanitti dhiyoo jiraa? Jira. Bareedaadha. Amma shahaadaa qabatta moo booda dubbannee achitti masjiidatti akkatti qabattu goonole? Hin qabadha rakkoo hin qabu. Amma shahaadaa qabatta? Eeyyee. Tole. Yesuus Kiristoos akka ergamaa Rabbii saba Israa'el duwwaadhaaf ergame ni amantaati? Eeyyee nan amana. Tole. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa xumuraa kan goolabbii akka isaan ta'an ni amantaa? Eeyyee. Tole. Waaqayyo tokkicha malee waaqayyo haqaan gabbaramu kan jiru ni amantaa jechuudha. Eeyyee. Halas baay'ee bareedaadha. Waanan jedhu naa wajjin jedhe. Eeshi. Ashhadu Ashhadu an laa ilaaha an laa ilaaha illa Allah illa Allah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa anna Isa abdullahi Abdullahi wa rasuluhu. wa rasuluhu. Ragaan bahaa Ragaan bahaa haqaan gabbaramaan haqaan gabbaramaan Rabbii tokkicha malee Rabbii tokkicha malee akka hin jirre. akka hin jirre.
نبي محمد نبي محمد إرجما ربي في ergamaa rabbii fi قربتش ربي كتان garbicha rabbii akka ta'an رقامبا ragaan baha. أكسمس Akkasumas عيسان Iisaan يوكا يسوع كريستوس yookaan Yesuus Kiristoos إرجما ربي في ergamaa rabbii fi قربتش ربي garbicha rabbii أكتا إيه akka ta'e رقامبا ragaan baha. ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله بوليس كينيا إسلام ما تسينو يجون كان ما إن شاء الله وما تقول لي ركون نجرو نموت تكو نجراني أبدي كان أبدي فولو قد إيتي أبدي كيسان دبسي أستاذ عبد الفتاح فان لنجراني أستاذ عبد الفتاح فان نجراني وأنت كتاكا نبيكو واني غرا كيسان اللي نبيكو حالا كمين جماعة مسجداتي نكتي والبرتو نانو كتمتي أما كسا قدما جلو سقالي سوكا رقام Eeyyee ايوه جماعة مسلمان انه سنجرون كم تكتي والبرتو كم تجرى مسجدا كديمو قبدو وان جرو ان شاء الله استاذ عبد الفتاح فين وتكون نمسمنا وان غرا كيسن جرو جري ان شاء الله كوباني ابو همبيكو وان تيدافي ابدي فولو رقم ابدي را فولو رقم ابدي كان hundaayyuu godhan jira eegandi. خلاص Sun hundaayyuu godhan jira. سيدوبسنا كيسان سيدوبسنا ان شاء الله غرا جماعة ديمتي اكتي جماعة انو كجرو جرت ديهاتي صلاة اللي صلاة بروس اللي برتو إنقول إن شاء الله إسوان برامو ماتيني ممكن يروق بابا داف ستي هارون جرا إما لا لكن يرو مراسة بودا إنو مديسان جري يرو مرادة بودا إنو مديسان يرو داف ستي هاراني أكامي أمانتاجي جيرة جاني يرو داف ستي هاراني هنيسان نمني qabrii namaa haadhas ta'u abbaas ta'u namni qabrii namaa wajjin seenu hin jiru laakiin ati islaamummaa qabachuun jarri yoo diina si godhatanii jedhanillee haadhaaf abbaa keetiif ati diina miti inumaayyuu haadhaaf abbaa kan kee haqa jaraa kan itti dabartu yoo islaamummaatti dhufteedha kitaabni akka kitaaba qur'aana rabbii kana haqa haadhaaf abbaa nama barsiisu hin jiru haadhaaf abbaa kabajuu keessa baatee akkati haadhaaf abbaa kan keetiin akkati jaraan hin jenne qur'aanni si gorsa إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أف جديو هاتني فبان كان كي أمري دل ما سبك تجاهني جراني أنا سنفر وأنا سنفر هنجديني نيجت بريدا جران جدي جرا مسلمة تانوس كافرة تانوسي وانجر كفر تدي بيجتشوسي نججيني جتشورا وانجر كريستيانو ما تدي بيجتشوسي نججيني دير كما جرت تولا ولو أبدا akkasii namni yeroodhaaf saahibban keellee warri kanaan dur wajjin kiristaanummaa wajjin jira wajjin turte si jibbuun jira hin mala laakiin nuti kan nuti barbaaduudhaa qabnu jaalala rabbii isa nu uume jaalala rabbii isa yoo har'a galgala ani gastii kanarra taa'ee haasa'aa jiru galgala yoo nasirraa dhabame fuula rabbii kootii gama rabbii kootii deemu jaalala rabbii tokkichaa barbaaduudhaaf jiraachuutu nurra jiraata malee jaalala nama bordhaqee biyyoo nutti dhiitee biyyoo nutti deebisee laadiin nutti hirkisee dhoqqee dhiitee nutti maragee deemu yoo barbaanne bu'aa tokkollee keessa argachuu hin dandeenyu bu'aa tokkollee nu gochuu hin danda'an rabbii keenya qofaadha kan gaafa carqii tokko qofaan maramne dukkana keessa ustaas deebitanii dukkana keessa kophaa keenya gaafa ciifnu rabbiin kan keenya subhaanahu wa ta'ala haqa isaarraa gaafa malaayikoonni rabbii ajaja rabbiitiin gaafa jiran nu gaafatanu deebii bareedaa isaa kaawwachuudhaaf amma sirreessuudhaaf kan nurra jiraatu kanaaf jaalala namaatii hedduun cannaqamini namni si jaallatus namni si jaallachuu baatus waa tokkollee kun dhiphina sitti hin ta'ini inshallah rabbiin immoo haala jiru hunda rabbi siif haa mijeessu kana walitti immoo barnoota baradhu waan islaamummaa kana bareechiti baradhu islaamummaan barnootatti haajomaa beekumsaan ala amantii kana mi'aasa halaawaasa beekuu hin dandeessu arguu hin dandeessu waan ta'eef kana caalaa immoo barnoota baradhu siin jedha inshallah ustaazin illee salaatan deebiin natti fakkaata ani immoo taraa kan koo gama salaatan deema ustaaz Farhaan illee waan jechuu barbaadan jedhaati inshallah asumaan illee gama namoota jiran wajjin haasa'utti achumaan darbaa ustaaz kan keenya taraan ga'e kun amma aldaaniin beenu bira
Jazakumullahu khairan illee baay'ee turuudhaan danda'u jechuun xiqqoo ishiitiif deeqaa kudhan 15 biiziidha garuu obboleessa keenya baga rabbiin gara amantaa islaamummaatti si fide baga karaa dhugaadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala si garsiise amantii islaamaa namni qabadhuutti seenii kana godhaneeti amantii islaamaa namni seenu tokko hin jiru yookiin gototaa namaadhaan hin ta'u amantiin namni hundu sammuu qaba jenereeshinii 21 keessa jirra waan isatti fakkaate ilaalee yoo amantiin kun naa ta'a jedhee namni qabata yoo hin taane immoo dhiisa jechuudha gaaffii namni akkana gaaffiitti gaafata inni ta'eef gaaffii isaa fudhatee deeman hin taaneef hin dhiisa wanti wal arrabsaniif wal xiqqeessaniif wanni inni tokko hin jiru saniifu ofii kee jaallatte ofii kee bartee baga rabbiin karaa dhugaa kanatti si fide kan dirqii tokko hin qabne jajjabaadhu akkuma siin jedhe yoo amantaa islaamaa immoo beekumsa irratti ajuma siin jedhanillee ta'uun hin malaan hin dhageenye islaamummaan beekumsa irratti dhaabbatti maqaadhaaf musliimota osoo hin taane erga islaamaa sirrii baradhu waggaa tokko lama booddee atu bakka kana kan qabatee taa'ee lallabusii jechuudha yoo nama seeraan baratu taate garuu maqaadhaaf jedhan islaamaa qabachuun ofillee fayyadan namallee fayyadan biyyallee fayyadan jechuudha saniifuu inshaallahu ta'ala rabbi warra ofii baratee nama fayyadee mataa kee fayyadee uummatallee biyyallee fayyadu rabbi si haa taasisu jajjabaadhu sin jechuu barbaada manuun gammachuun keenya namni karaa sirrii fayyadudha jajjabaadhu inshaallah maqaa kee masfinuma moo akkamii Masfinuma. maqaa kee masfini feete masfiniin taa'uu dandeessaa feete kan biraatiin taa'uu dandeessaa barbaadu qayyarachuu dandeessa mirga kee irratti hundaa'u immoo Tole. Inshallah. Tole inshallah. Masqalammaa baattatee macheessa sirra jiru warri masqala jechaa jirtani namni waan qabu lafa kaa'eeti malee kan inni amantii biraa seenu waan qabu fudhatee hin deemu akkas inshaallaati ayyee namni gaaffii qabu jira mucaan ammaan baate na fakkaata namni gaaffii qabu abdii qopheessi Yeroof kan jedhu kun kiristaana ustaas. ayyee yoo dubbate Kiristaana yeroof kan jedhu kun illee dubbisa. ayyee yeroof Ustaz yeroofi Abdi, malee ilma miliqna jette abeessa foonti isinii barreessee ture hin argine? hin argine noo raadiyoo barreessine Hayya ustaas waa wahiin qaba jechaa jirti ustaas isin. Laa karaa keessaa isinii barreesseera. Sabboontuun kiristiyaana. ayyee Hayya dhaga'u jira qoy dhaga'e argee jira barreeffama kee ustaas waan jettu kiristaana amma waanuma taajjabee bifa qindaa'ee waan hin taajjabee islaama muslimaa fi kiristaanni yeroo wal morman waan taajjabee qaba waan san dubbatuu barbaade bifa qindaa'eenii jetti ustaas. sagantaan ufaa qabdu gaal sa'aatii galgala irratti akka seeraan karaa deemaa osoo hin taane galgala irratti tunuu goote An kamisa yaadeeyyu sagantaa gaaddisa garee shaadaa irratti haa dhiyeessitu jedhee yaadeeyyu ture ani tarii. sunis yaada bareedaadha An sagantaa kamisaa irratti haa dhiyeessitu jedhee yaadee tureeyyu. sunis bareedaadha amma sitti ilaalla waan isheen keessaa ilaallee nuti si inshallah